dried up in Russia, and if Nazi Germany responsibility for a nighttime Iccitiin Ameerikaa fi Israa'el dhaabbatanii kularaa Iraan haleeluuf mari'achaa jiran bira gahame. Iraan haleellan iddoowwan kularaa ishee irratti raawwatamu kamiyyuu waraana hunda galeessaa akka kaasu akeekkachiifte. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachi Iraan haleellaa Ameerikaa yookaan Israa'el irraa dhufu battalumatti fi haala murteessaa ta'een haleellaa akka raawwattu Aljeziiraatti himani. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachi muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Qaatar Sheek Mohammed bin Abdurrahman bin Jaasin Al Tahani waliin wal arguun mari'achuu isaanii beeksisaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachiin haleellaan Israa'el yookiin Ameerikaan dhaabbileen kularaa Iraan irratti raawwattu kamiyyuu naannicha waraana hunda galeessa keessaa akka galchu Aljeziiraatti himaniiru. Gaafiif deebii Aljeziiraa Arabiik waliin taasisaniin Argaachiin haleellaa waraanaa dhaabbileen kularaa Iraan irratti banuun dogoggora seenaa guddaa USA'n gochuu dandeessu akka ta'e akeekkachiisaniiru. Dogoggorri akkasii Ameerikaas ta'e Israa'el gatii guddaa akka baasisus himaniiru. Iraan haleellaa kamiifuu battalumatti haala murteessan deebii akka kennituuf naannicha keessatti waraana hunda galeessaa akka fidu dubbataniiru. Deebiin Iraan irraa kennamu ibidda hamaa Israa'el irratti tufuun akka jalqabus dubbataniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo lammaffaa aangoo isaaniitti qoqqobbii Ameerikaa daran cimsuu isaaniitiin muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu iddoowwan kularaa Iraan akka haleelan aangoo kennuu danda'u jechuun yaaddoon Iraan keessatti guddachaa dhufeera. Argaachiin ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa Qaatar Sheek Mohammed bin Abdurrahman bin Jaasin Al Tahani waliin Dohaatti wal arguun dhimmoota ijoo naannoo irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Argaachiin gaafiif deebii jimaata darbe Aljeziiraa waliin taasisaniin Qaatar dhukaasa dhaabuu Gaazaa irra ga'uuf gahee gidduu seenummaa guddaa ba'atteen nan galateeffadha jedhaniin dhimmoonni biroo hundi akka sibiilaan hojjetaman abdiin qabas jedhaniiru. Akkasumas yeroo Qaatar turanitti qondaalota Hamaas waliin wal arganii kan mari'atan yoo ta'u waraanni Israa'el naannoo kanatti gaggeessite gaaga'ama guddaa fidus Falastiinonni Gaazaa keessatti injifannoo galmeessaniiru jedhaniin ajjeechaa fi badiisa addunyaan guutuun argee jiraatus uummanni Falastiin lafa isaa qabatee gatii fi qajeelfama isaa kabachiiseera. Kun akka injifannootti akka dhaabbatu nan amana jedhaniin humnoonni Israa'el dhuunfataman Hamaas dhabamsiisuuf booji'amtoota isaanii bilisa baasuuf humna isaanii hunda godhanii ture. Garuu dhuma guyyaa irratti taa'anii Hamaas waliin mari'achuuf dirqamanii kun Hamaasiif injifannoo bakka bu'a jechuun dabalaniiru. Waraanni Israa'el Gaazaa irratti gaggeessite onkololeessa 7 bara 2023 irraa eegalee yoo xiqqaate lammiilee Falastiinota 47,460 irra caalan isaanii dubartoota fi daa'imman kan ajjeese yoo ta'u namoota 111,011 madeessee jira jedhama. Israa'el keessatti haleellaa guyyaa sana Hamaasiin durfamu irratti yoo xiqqaate namoonni 1,100 akka ajjeefaman namoonni 200 ol immoo booji'amaniiru jedhame. Haala Siiriyaa keessatti mul'atu ilaalchisee Argaachiin akka jedhanitti Iraan mootummaa kutaaleen hawaasaa Siiriyaa hundi keessatti hirmaachuu danda'an ijaaramu hunda akka deeggartu ibsaniiru. Kunis pirezidaantii duraanii Baashir al-Assad kan michuu cimaa Iraan turan kaafamuu isaanii hordofeeti. Mootummaa uummanni Sooriyaa filatee fi deeggaru kamiyyuu ni deeggara. Sooriyaan nagaa fi nageenya qabdu barbaanna. Kunis naannicha keessatti kanuma dura kan ta'edha jedhaniin. Irra deebiin filatamuu Tiraamp ilaalchisee Argaachiin seenaan hariiroo Iraanii fi Ameerikaa diinummaa fi wal amantaa dhabuun kan guutame ta'uu dubbataniiru. Bulchiinsa Tiraamp isa darbe jalatti USA'n waliigaltee niwukilaraa keessaa baate. Hoogganaa humna Quddus Foorsii eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan Qaasim Suleymaanii ajjeesuusaa eereera. Bulchiinsi Tiraamp haaraan amantaa deebisuuf tarkaanfii qabatamaa ta'e kan akka maallaqa Iraan dhorkame deebisuu akka fudhatu gaafataniiru. Iraan marii kallattiin USA waliin taasiftu akka mormineef garuu marii dhimma niwukilaraa qofa irratti daangessuu irratti akka waliin gannees ibsaniiru. Recruits to fledgling units that have weak leadership and inadequate support. 2 such brigades have already disintegrated under Russian artillery fire. Oduu birootti ceenam. Pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskyy humneenuu dhaqqabaa jechuun iyya dabarsanii halkan Raashaan meeshaalee waraanaa gosa adda addaa miisaa'ilam diroonii
rokkeettiin boombii qilleensarraa fayyadamuun magaalota keenya irratti haleellaa gara jabinaa banteetti jedhaniin gochi shororkeessummaa akkasii hundi shororkeessummaa Raashaa ittisuuf deeggarsa guddaa akka nu barbaachisu mirkaneessas jedhaniin waraanni guutuun Raashaa fi Yuukireen gidduutti jalqabe waggaa 3 kan darbee fi mallattoo xumuraa kan hin agarsiifne yoo ta'u lammiilee nagaa Yuukireen 10,000 ol ajjeesuu qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni mul'isa. Hedduun isaanii naannoo sarara fuulduraatti tilmaaman kiiloomeetira 1,000 dheeratu. Akkasumas humni ittisaa Yuukireen waraana Raashaa guddaa kan ofirraa ittisuuf dhiibbachaa jiru keessaa baafamaniiru. Haleellaan misaa'ilaa raawwatame Pooltoofaa dabalatee naannolee Yuukireen 7 keessatti giiriin humna hatattamaa akka cufamu taasiseera jechuun dhaabbanni anniisaa mootummaa Yuukireen beeksise. Haleellaa haaloo ba'u Yuukireen Raashaa irratti taasifteen ittisni qilleensaa naannoo Biriyaaniski, Belgoroodii fi Saaraatoof guutumatti kan haleelte yoo ta'u diroonii 9 to'achuun ministeerri ittisaa Raashaa beeksiseera. Raashaan haleellaa qilleensaa irratti misaa'ilaa fi diroonii 165 Yuukireen irratti furguugsuu humni qilleensaa Yuukireen beeksiseera. Kutaaleen ittisa qilleensaa diroonii 56 kuffisuu fi diroonii Raashaa 61 kallattii biraatti akka deebisan ibseera. Akkasumas misaa'ilota lakkoofsa guddaa kuffisee kaan ammoo kallattii biraatti deebiseera jedha. Garuu misaa'ilota kana ilaalchisee bal'inaan ibsa hin kennine. Raashaan wiirtuu seena qabeettii magaalaa buufata doonii galaana gurraachaa kan taate Odeessaa irratti haleellaa misaa'ilaa erga banteen booda yoo xiqqaate namoonni 7 madaa'uun hambaa addunyaa UNESCO irratti miidhaa guddaa geessise. Pireezidaantiin Volodymyr Zeleniskii akka jedhanitti dippiloomaatonni Noorweey warra wiirtuu haleellaa kana keessa turan keessaa tokko ta'uu ibsuun haleellaan kun ittisa qilleensaa Yuukireen cimsuun barbaachisaa ta'uu hubachiisas jedhaniiru. Gama biraatti ammoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bulchiinsi isaanii waa'ee waraana Yuukireen irratti Raashaa waliin marii baay'ee hamaa ta'aa akka jiru ibsuun innii fi Puutiin yeroo dhiyootti xumuruuf tarkaanfii guddaa fudhachuu akka danda'an yaada dhiyeessani. Nuti ni dubbanna tarii waan guddaa ni hojjenna jennee yaadna. Haa ta'u malee gita isaanii Raashaa waliin kallattiin haasa'uu isaanii yeroo gaafatamanitti Tiraamp waan akkasii dubbachuu hin barbaadu jechuun deebisani.